maashaallah warroonni biyya kamuu jirtan jechuudha akkasuma Awurooppaa irraa ta'ee Eeshiyaa irraa ta'ee biyya kamuu jechuudha biyya alaa warri jirtan kamuu jechuudha biyya kana jedhee addaan baasuu osoo hin taane biyya hundarraa warri jirtan akkasuma biddeena namni dharaatanii jirtan xeefii daakamaa jechuudha xeefii adii xeefii gurraattii akkasuma harcee marqaa harcee munqii akkasuma shiroo mixxiniidhaan shiroo adiidhaan barbareedhaan bassoodhaan abishii daakamaadhaan talbaa daakamaadhaan dhadhaa baay'ifama yookiin dhadhaa baay'ifamee qophaa'een akkasuma wanta basin barbaadan jechuudha mi'eessituu garagaraa mi'eessituu wati akkasuma kan shaayii jechuudha ka barbaadan irraa haala kanaan qabadhee sin dhufee jira akkasuma miccii irraa qophaa'ee jira jechuudha haala sin argitan kanaan qopheessee biyya alaa ergaa jira jechuudha erguu eegaleera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafune jalatamtoota fi kabajamtoota uummata Oromoo jira jirtu bakka jirtanitti nagaa fi kabajaan kiyya san baraa jiraatu jecha kan biyya keessa kan biyya alaallee kan dhiira kan intalaallee kan kaabaa kan kibbalee hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaa fi kabajaan kiyya akka onni qulqulluurraa maddee sin biraa jiraatu hanga viidiyoo gadhiisa sin bira dhufuuf akkam akka goggaa'u isinillee hin beektanii yaa kan namaa hin mijatu biiziidha waan ta'eef malee yookaan isinirraa fagaachuu barbaadeeti miti isinin jedha warroonni maamila kiyya hin taane jechuudha viidiyoo kiyya kana subscribe gochuudhaan maatiin aftaa isinin jedha viidiyoon angadhiisu hundumtuu jechaadha viidiyoon babbareedaan isin dhaqqaba yoo isin fayyadullee baate hiriyoota keessan kan akka keessanii kan biraa kan fayyadu waan jiruuf hiriyoota keessanii share godhaa isinin jedha walirraa qoodama akkasuma immoo warroonni maatiin taatanii viidiyoo kiyya kana share godhaa isinin jedha hiriyoota keessanii fi namni hundi keessanuu viidiyoo kana akkuma isin taniini laayikii tuqaa isinin jedha yoo isin laayikii tuqxanii viidiyoon kiyya akka nama bira hunda bira faffaca'ee na gargaaruuf na fayyada jechuudha akkasuma immoo warroonni hanga ammaa hamilee natti hortanii jajjabaadhunaan jettanii na jajjabeessitanii abdii natti hortan jechuudha hedduu sin galateeffadha sin jaaladha umrii na dheeradha sin jedha hunda keessa maqaa dhahee fixuu hin danda'u hordoftoota kiyya hunda keessanuyyuu koomentii keessa waan argaa jiruuf yeroo nama hundayyuu koomentii irra deddeebitanii na barreessitan ani waan isin argaa jiruuf hedduu sin jaaladha sin galateeffadha garuu nama maqaa keessa yoo dhahe takka waamee hin fixu waan ta'eef jechuudha ofii keessanii yoo beektanii hordoftoonni kiyya hedduu sin jaaladha na galatooma abdii natti hortanii jajjabaadhu zulaa abdii hin kutinee itti cimi hojjedhu osoo tolte osoo namni tokko si guddisee takkatti maan si guddisna garuuyyuu akka nam tokkochi nama guddisuu hin danda'u jettanii warroonni keessan dhukkubsatan keessan dhuftanii na jajjabeessitan hedduu jirtan wallahi ammaan jedhee keessaniif himulleen beeku isin jaaladha umrii na dheeradha isin jedha akkuma isin argitan kana soofaa hedduu bareedu maashaallah soofaa kwaalitii ta'e soofaa hedduu kwaalitii ta'e jechuudha soofaa boondidii irraa dalagame kan nama torba teessisu boondidii jechuudha maashaallah soofaa ajaa'ibaa soofaa kwaalitii ta'e yoo boondidiidhaan hin barbaanne birri 40 yoo boondidii hin barbaadan 60 lachuu namuma torba teessisa garuu garaagarummaan isaa boondidiidhaa fi isboonjii ta'uudha jechuudha garaagarummaan isaa kun boondidiidha kun boondidii miti jechuudha garaagarummaan isaa kana bareedinni isaa jechuudha akkuma isin argitan kana keessattuu karariin akka bifa barruu jiru kun jechuudha maashaallah kararii baay'ee bareedu waan qoshoshuulee miti buleelleen akkuma isin argitan karariin kunillee kararii xurii dhoofatu jechuudha kararii xurii mul'isu miti garuu silkiin itti waraabame silkii duraanii silkii guddaa sun osoo hin taane silkii xiqqaadha kaameraan isaa sanii fi hedduu bareedee hin jiru garuu maashaallah meeshaa hedduu kwaalitii ta'e meeshaa orijinaaliidha namoonni meeshaa kana barbaadanii zulaa biratti ni argatu sinin jedha kana qofaa miti soofaa meetiriin tokkochi birri 9,200 jechuudha isa san illee yoo barbaadani kararii sin barbaadani jechuudha maashaallah gimmaasha wajjin illee teebiliin hin baya akka gaariitti isiniif dalayne isiniif dhiyeessina waan ta'eef zulaa teessan keessan dubbisuun irraanfatina isinin jedha yeroo hundaa lakkoofsa kiyya isinii kenna gubbaratti illee isinii maxxansa waan ta'eef achumarraa fudhattanii telegiraamii yookaan waatsaappiidha yoo na dubbistanii yooma san na argachuu dandeettan isinin jedha iimoodha yoo ta'e nama tokkocha garuu nama 100 wajjin haasa'ee waan hin fixuu hin dandeenye fi sababa sanii fi iimoodhaan osoo hin taane waatsappii fi telegiraamiin qaxxitaan argattan jechuudha akkuma na soyitaniin yooma san argattan jechuudha iimoodhaan garuu yeroo baay'ee nan argattanii maaliif jennaan biiziidhaan nam tokko wajjin annam tokko nama hedduu wajjin haasa'uu hin danda'u iimoodhaan kaasan malee haasa'uu hin danda'aniin beektanii sababa saniif jechuudha walumaa galatti meeshaan keenya obboleettii ta'e obboleeyyaa yookaan goddanyoota lamaanii soofaan jaraa haala kanaan dhumatee jira jechuudha maashaallaadha kana gaa jaraafaa ta'u jecha akkasuma meeshaa faniicharaallee qabanii garuu kun waan dursee bahee jecha kanis qabadhee isinii dhufe jechuudha namni barbaadan keessan na dubbisa ammallee waan kanaan addaa jechuudha sapiraayizii ajaa'iba qabadhee isinii dhufe jira warroonni biyya alaa jirtanii warroonni biyya alaa irraa galuu heddanii warroonni ammoo
xalabaa hin jirre jechuudha warroonni firii fiizaa qabdan yookaan ammoo warroonni ala hojjetan jechuudha midhaan nyaata biyya keessanii dharraatanii argachuun namni hin dandeenye zulaa maashoo biratti ni argattu warroonni firii keessan Itoophiyaa irraa dhufaa jiru maatii keessanitti asiyaan gaaddisaa baallee yoo ta'e isinii geessuu hin dandeenya yooma san namni baraaruu sunitti yoo achitti dhaamatan yoo isinii kafiduu ta'e waa hundaa jechuudha qimamii irraa akkasuma xooshnyee irraa absuudaa gurraacha absuudaa adii akkasuma miccii irraa yookaan cuukoo dhadhaa baay'ifamee qophaa'e barbaree mixxinii jechuudha akkan haala kanaan ashagamee mixmixxaa irraa wanni dubira hin jirre hin jiru sinin jedha meeshaa akkanaa kanneen illee eegalleera waan ta'eef jechuudha wanti isin barbaaddan hunda keessanuyyuu akkanatti qabannee isin dhufne isinin jedha akkasuma shiroo mixxinii shiroo adii yoo barbaaddani hunda isaatu jechuudha waa tokko lama osoo hin taane hundi isaa waa hundumaa isaayyuu haala kanaan akkanatti ashaynee isin erguu eegallee jirra isin moonni barbaaddan koottaa keessan nu dubbisa wanta isin barbaadan irraa jechuudha talbaa daakamaa jechuudha talbaa keessaa guuramee qulqulleeffamee mifamee daakamisa talbaa jira akkasuma shumburaa jechuudha shumburaa akaayamee haala gaariidhaan ashagamee jiru qoloo jechuudha yookaan qorsoo wanti hedduutti dabalamee qophaa'ee jiru akkasuma shiroo mixxinii irraa shiroo adii irraa wanuma hunda jechuudha waan sila ashagamu irdii garagaraa akkasuma harcee xeefii haala kanaan akkan isin ashaynee jechuudha xeefii adii irraa xeefii gurraatti yoo barbaadan akkasuma abishii daakamtu abishii jiraa isaa waan hunduma isaa bassoo daakamaa jechuudha meeshaalee hunda jechuudha haala kanaan akka ashaynee haala kanaan isiniif erguu hin dandeenya isin jira warroonni biyya alaa jirtanii Ameerikaa jiraattanii Awurooppaa jiraattanii Eeshiyaa jiraattanii Ameerikaa irraa akkasuma biyya barbaadan irraa jechuudha Daboo Afrikaa irraa warri Ingiliizi jirtanii akkasuma warri Suudii Dubaayii Kaatarii biyyuma hundarraa yoo barbaadan haala kanaan kinooti bassoollee akkana isin ashaynee meeshaa hundaayyuu kiiloo akka isin barbaadan jechuudha giraama 100 kaasee hanga giraama barbaadanii haala kanaan isin qopheessine isin ergina jechuudha akkana qofaa miti mi'eessituu daakamtu jechuudha akkasuma makallashaa irraa akkasuma kunniin jiraadha amma kasin mul'ise kunniin wanta akka xooshinee maali kunniin jira ka barbaadan absuudaa gurraacha absuudaa adii akkasuma mi'eessituu garagaraa qonda barbaree kororimaa akkasuma qarafa qimamii shaayii qimamii waxii kararii isin barbaadan akkaataa isin barbaadan jechuudha waa hunda isaa akkana walitti qopheessine akkanatti ashaynee isiniif ni ergina isin jedha namoonni barbaadani lakkoofsa bilbilaa kiyyaan keessan dubbisuu dandeettanii akkasuma dhadhaallee baay'isnee yoo wanta akkanaatitti naqne giraama 100 kaasnee miccirraallee miccirree akkanatti isin ashaynee isin ergina isin jedha dharraatanii wanti isin dhabdan tokkollee hin jiru nu bira argattan isin jedha waan barbaadani keessan yoo nu dubbistan wanta barbaadan isiniif erguu ni dandeenya isin jedha wantuma barbaadan jechuudha waan asirraa ergamu jechuudha qimamii barbaadan irraa dawaa barbaadan rayootota dawaa ta'e yoo barbaadan jechuudha waa hunduma isaatu jechuudha haala kanaan ashaynee akkanatti isiniif ergina lakkoofsa bilbilaa kiyya forfaayilii irraa fudhattanii na dubbisuu ni dandeettu